Hey everybody, welcome back to our channel. Today we will try to discuss about normal pregnancy. So stay with us until end. Egaa akkuma jalqabarratti ibsuuf yaale har'a kan nuti ilaallu waa'ee normal physiological change during pregnancy yookiin immoo waa'ee normal pregnancy dha jechuudha. Kanaafuu paartiiwwan jalqaba kanaa xiqqoo dheerachuu gatii barbaaduu fi gaggabaabsinee ilaallaa isa booddee how to diagnose pregnancy kan jedhu immoo bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Nu waliin ta'a gadhumaatti subscribe gochuu immoo hin dagatina. Tolee kuni objectivii keenyadha. Normal physiological change during pregnancy, where we start from the normal definition, are changes that occur in the pregnant woman's body yookiin immoo qaama dubartoota ulfaa irratti jijjiiramoota yeroo ulfaa argaman garuu sakam normally isa ta'e ilaallaa jechuudha. Kuni maybe locally yookiin systematic ta'uu danda'a jechuudha. Locally gaafa jennu around reproductive organ irratti confined ta'e jijjiiramoota mul'atanii jechuudha. Systematic kan jennu immoo hormoonota garaagaraa irraan kan ka'e mallattoolee argamuu danda'an jechuu keenya. Kanaafuu exact kozoonni isaanii hin beekamanii maal akka jijjiiramoota fidan garuu kozoota baay'ee fiduu danda'u jedhamanii tilmaamaman keessaa warreen kun isaan hangafaadha jechuudha. Inni hangafaa maalidha? Maternal endocrine hormone hormonaalidha jechuudha. Inni lammataa immoo fetal and placenta endocrine hormone. Inni kan biraan fetal metabolic rate and physical demand jechuudha. Sababni isaas nyaata garaagaraa haadhi hir'isuu dabaluu wal qabates ta'uu danda'a. Akkasumas inni dhuma the woman physical adaptation to the change jechuudha. Tolee egaa kanaafuu jijjiiramni dubartii ulfaa qaama ishee irratti argamuu danda'u tokkoon isaayyuu yookiin immoo siistamoota hunduma jiran irratti iyyuu ni mul'ata jijjiiramni. Isaan keessaa inni hangafaaf inni jalqabaa maalidha? Change of the reproductive organidha jechuudha. Yookiin qaama hormaataa ishee irratti jijjiiramni mul'atu maalidha? Inni hangafaa maalidha? Uterusidha jechuudha. Uterus jechuun gadameessa. Gadameessa irratti jijjiiramni yeroo ulfaa normaalii ta'e mul'atu tokko uterusiin maal ta'edha? The uterus will have increased 5 times its normal size. Normal size isa dur ture irraa dachaa 5 maal ta'edha? Hin guddataa, hin dheerataa, hin bal'ataa akkas ta'uu jalqabedha. Fakkeenyaaf leengisin isaa jalqaba 6.5 ture normaalii gara 32 yookiin immoo dachaa 5 seentimeetirii dabaleera jechuudha. Akkasumas deebsiin isaa, widthsiin isaa, weightiin isaa illee maal ta'a jechuudha? Daddabalaadha kan inni deemu jechuudha. Shortly kan akkas goona garuu isin immoo soft copy isaa dubbisaa bal'ina. Inni kan biraa maalidha? Cervix irratti yookiin balbala gadameessaa irratti jijjiiramni mul'atu ni jiraata jechuudha. Jijjiirama akkamii mul'ata? Tokkoffaa irratti soft ta'edha. Cervixin yookiin balballi gadameessaa soft ta'a. Saayinii maalii jedhamuudhaan beekama? Soft ta'uun gadameessaa Godels sign kan jedhamudha jechuudha. Inni kan biraan increased in vascularity and edematous jedha. Blood flow to cervix, blood flow to vagina gatii dabaluuf maal ta'a jechuudha. Vascularity gatii jiruu fi bifti isaallee akka jijjiiramu akkasumas immoo edematous ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan color bluish jechuudha yookiin immoo changing coloriin hin jiraata jechuudha. Inni kan biraan mucus plug tu jiraata jechuudha. Mucus plug jechuun dhangalaa'aatu space balbala gadameessaa gidduutti walitti kuufamee argamuu danda'a jechuudha. Inni maal jedhama? Operculum jedhama jechuudha. Operculumiin faayidaan isaa hangafaa maalidha? Yeroo ulfaatti yookiin immoo terminotoo hin gahin taayimiin deemumsaa osoo hin gahin balballi gadameessaa akka inni hin banamnee fi jabeessee balbala gadameessaa kan cufudha jechuudha. Maal kan jedhamu? Operculum jechuudha. Operculumiin kun yoomidha kan inni gannamu yeroo miixuun jalqabuuf jirutti yookiin immoo yeroo miixuun jalqabutti operculumiin sun ni gannama jechuudha. Yeroo gaafa gannamu sana garuu maaliin kan makamedha jechuudha? Dhiigaan kan makamedha jechuudha. Dhiigaan makamuu isaan kan keemmoo maal jedhame waamama? Shaw jedhamee waamamaa jechuudha operculumiin sun. Inni kan biraan jijjiiramni vaajinaa irratti jechuudha. Vaajinaa irratti jijjiiramni jiru inni jalqabaa maalidha? Color change jechuudha. Akkuma jalqaba irratti sin jedhe vascularity'n gatii jiraatuu fi jijjiiramni colorii vaajinaa irratti mul'atus akkasuma hin jijjiirame jechuudha. Vaajinaan normal coloriin isaa maal ture? Light pinkidha gara purple blue ture jechuudha kan inni jijjiiramu vaajinaan. Inni kan biraan maalidha? pH-ni vaajinaallee maal ta'a jechuudha? Baay'ee gadi bu'aa ta'a jechuudha. Inni kan biraan discharge'n murtaa'ee jiraachuu ni danda'a jechuudha. Inni kan biraan ovaarii irratti jijjiiramni jiraachuu danda'a. Ovaarii jechuun maal jechuudha? Qaamota reproductive orgaanii keessaa isa hangafaa hojiin isaa maal kan godhudha? Egg produce gochuu akkasumas hormoonota garaagaraa yeroo marsaa laguutti maal gochuudha? Qopheessuudha jechuudha. Kanaafuu hormoonii jalqabaa FSH yookiin follicular stimulator hormoonii irraa jalqaba. CSST activity due to increased level of estrogen and progesterone. Increasement of estrogen and progesterone levelini hojiin follicular stimulator hormoonii maal ta'a jechuudha? Asirratti hin dhaabbate jechuudha. Maaliifi garmalee ol ka'u estrogenii fi progesterone irraa kan ka'e jechuudha. Inni kan biraan maaltu ta'a? Prevent ovulation and menstruation. Ovulationiinis hin jiru, menstruationiinis hin jiraatu jechuudha. Ovulation jechuun maal jechuudha? Hanqaaquun malattiin
ovary keessaa ba'u yookiin immoo hanqaaquun bifa qophaa'u jechuudha. Ovulation jechuun the process of egg released from ovary kan jennudha jechuudha. Kanaafuu warreen kun maalidha? Hin jiraatani jechuudha. Inni kan biraan harma irrattidha jijjiiramni jiraatu. Harma isaanii irratti jijjiiramoota gurguddaadha kan jiraatani. Isaan keessaa dhidhii ta'uu, bifti jijjiiramuu, keessumaa immoo nipple of areolar kan jedhamu inni gurraachi fiixee harma irratti argamu illee gurraachichi maal ta'a? Hin bal'ataa jechuudha. Fakkeenyaaf ni mul'ata. Kun non pregnant state yookiin immoo ulfa osoo hin ta'in dura kalariin jiru kana fakkaata. Irri pregnancy ji'oota 3 jalqaba ulfa erga ta'an immoo kana fakkaata jechuudha. Gara leetiitti immoo akkasiin argaa jirtanii areolaa yookiin immoo inni gurraachi nippilitti marsamee argamee jiru kun maal ta'a jechuudha. Diyaametiiriin isaa guddachaa deemaa jechuudha. Kana jechuudha kan inni mul'achaa deemu. Inni kan biraan fi inni hangafaa immoo skin yookiin immoo integumentary system irratti jechuudha. Integumentary system jechuun systemii wantoota garaagaraa meeqa of keessatti qabateedha? 3 of keessatti qabateedha jechuudha. Inni seeyuudha skin nail and hair rifeensa akkasumas immoo waa'ee gogaa keenya akkasumas waa'ee qeensa keenya kan qoratu integumentary system jedhama jechuudha. Yeroo ulfaa jijjiiramni integumentary system irratti jiru kana keessaa inni hangafaan maalidha? Gogaa irrattidha jechuudha. Gogaa isaanii irratti maaltu mul'ata? Tokkoffaa irratti riizaaltiin jijjiiramni gogaa isaanii irratti mul'achuu maalla alteration in hormonal balance and mechanical stretching jechuudha. Mekaanikaalii garaan isaanii fakkeenyaaf gaafa dhiita'u mallattoon argamu jira kan ilaaluuf jiru jechuudha. Inni kan biraan immoo sababa hormoonii garaagaraadhaan jechuudha mallattoo isaan argisiisan. Tole eeyofaadha. Tokkoffaan liiniyaa nigraa jedhama jechuudha. Jijjiiramni gogaa dubartoota ulfaa irratti argamu inni normaalii ta'e tokkoffaan liiniyaa nigraadha jechuudha. Inni maalidha? Dark lines that runs from the umbilicus to symphysis pubis and may be extend as high as the sternum jechuudha. Handhuurarraa keessarra qalloo gurraacha tokkotu gara godaatti yookiin immoo yoo baay'ate iyyuu gara sternum yookiin immoo qooma keessatti ol kan deebi'uu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf hin mul'atamti. Garaa dubartoota baay'ee yoo argitan sararri kun ni jiraata. Kanaafuu maalidha jechuudha? Kuni noormaalidha jechuudha. Sababa hormoonii garaagaraan kan ka'e kan dhufudha. Maqaan isaa maal jedhama? Liiniyaa nigraa jedhama jechuudha. Okay, liiniyaa nigraan kuni hormonal induced impigmentation ila after delivery it begin to fade. Erga deessee booddee maal ta'uu jalqaba? Badaa dhufuu jalqaba. It may not never completely disappear. Guutummaa guututti garuu baduu dhiisuus maal ta'a? Ni danda'a jechuudha. Garuu erga isaan deemanii maal ta'a mallattoon kun ni badaa jechuudha. Inni ittaanu kun stray gravidarum jedhama. Stray gravidarum jechuun immoo akkuma liiniyaa nigraadhaa isarratti kan argamudha. Irra jireessaan garaarrattidha. Garuu garaarratti qofa osoo hin taane naannoo harmatti akkasumas immoo naannoo salphaashee irratti illee argamuu ni danda'a jechuudha. Stretch mask jedhamuudhaanis ni beekama. Garaan isaanii dhidhii ta'uudhaan kan ka'e, miilli isaanii dhidhii ta'uun kan ka'e, akkasumas harmi isaanii garmalee dhidhii ta'uun kan ka'e wanta dhufudha jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Muscular tissue separate ta'uudhaan kan ka'e jechuudha kan inni mul'atu. Fakkeenyaaf kalariin isaa pink yookiin reddish stick on side of abdomen garaa bukkeettidha kan inni stick ta'ee argamu. It may be due to the action of adrenocorticosteroid hormoonii adrenocorticosteroid jedhamuudhaanis dhufuu ni danda'a yookiin immoo irra jireessaan hormoonota baay'ee keessaa adrenocorticosteroid kan jedhaman responsible kan inni ta'u maaliifidha? Stray gravidarumidhaafidha jechuudha. Kanaafuu it reflects separation within underlying connective tissue of skin. Connective tissue skinii gargar babbaasuudhaan kan ka'e hiddoonni dhiigaa maal ta'u jechuudha? Baay'inaan akka argamu fakkaatu jechuudha. It occurs over the maximal stretch. Garmalee bakka qaamni dubartootaa dhidhii ta'utti maal ta'uu danda'a? Argamuu danda'a. Fakkeenyaaf on the abdomen, thigh akkasumas immoo breast jechuudha. Bakkoota kanatti maal ta'aa argama? Ni argama jechuudha. Inni kan biraan it usually fade after delivery. Erga isheen deessee booddee maal ta'a? Fade ta'a jechuudha. Although they never completely disappear. Garuu maalidha? Cirumaa guutummaa guututti hin baduu jechuudha. Okay, inni kan biraan maalidha? Mask of pregnancy yookiin plasma kan jedhamudha. Kun immoo maalidha? Fuula isaanii irratti waan akka madaa fakkaatu illee argamuu danda'a jechuudha. Kunis erga isheen deessee booddee maal ta'a? Fade godhee baduutii danda'a jechuudha. Kanaafuu agasmara kan keerii addaa barbaachisu miti jechuudha. Okay, kanaafuu baay'eetu jiru jechuudha. Baay'eetu jiru isaaniin akkasin dubbistaniif recommending isin godha. Akkasumas immoo soft copy isiniif laadhaa siistemoota hundumaa irratti change jiran dubbisuu qabdu jechuudha. Isiniif hin kenna. Amma garuu gara diagnosis of normal pregnancy ittidha kan nuti dabarru. Kana jechuun maal jechuudha? Namni tokko yoo nu bira dhufee akka ogeessa fayyaa tokkotti maaltu nurraa eegama? Akkamittiin diagnosis gochuu dandeenya kan jedhudha jechuudha kan nuti ilaalu. Kanaafuu tokkoffaa irratti diagnosis jechuun maal jechuudha? Marammaruu jechuudha. Mitiire yaa marammaruu qorachuu jedhamu. Kanaafuu
After completing this course, the student will able to define pregnancy, describe sign and the symptom of pregnancy, also describe the diagnosis of pregnancy jechuudha. Mallattoolee kana adda baasnee sirriitti barra jechuudha. Kun maalidha? Objectivii keenyadha jechuudha. Kanaafuu let's start from normal sign and the symptom of pregnancy. Mallattoon ulfata'u bakkoota gurguddaa sadiittidha kan nuti qoonnee ilaallu. Innis maalidha? Pre-symptomatic sign, probable sign, akkasumas immoo positive sign jennee bakkoota gurguddaa sadiittidha kan nuti qoonnee ilaallu. Isatti osoo dura garuu definitionii pregnancy jedhu ilaallu. Pregnancy jechuun a condition where there is developing fetus in uterus jechuudha. Normal pregnancy jechuun mucaan guddachaa jiru yookiin immoo gadameessa keessa mucaan tokko yoo jira ta'e maal jedhama? Pregnancy jedhama jechuudha. The average duration isaa meeqadha? Akka ji'ootaan dubbatamutti ji'a 9 hanga 7 jechuudha. Garuu torbeedhaan gaafa ibsannu immoo torbee 37 hanga 42tti maal jedhama? Normal term jedhama jechuudha. 37 gadi taanaan preterm, 42 darbinaan post term jedhama jechuudha. Okay, kanaafuu akka namas niin jedhetti pre-symptomatic sign, probable sign, akkasumas positive sign mata dureen jedhaman kana sadan sirriitti ilaallaa, sirriitti caqasaa. Pre-symptomatic sign jechuun it is the least indicative dha. The least indicative jechuun isarratti hundoofnee ulfadha jechuuf dubartittiin kan baay'ee nama rakkisu jechuudha. Maalidha jechuudha kan jechuun mallattoo ulfaadha garuu mallattoo dhukkuba biraas ta'uu danda'a jechuudha. Pre-symptomatic sign. Akkasumas immoo pre-symptomatic sign ogeessa fayyaatu irratti argu osoo hin taane nama sanatu jalqabuma maal ta'a jechuudha. Ofirratti argee kan inni qabatee nu bira dhufu jechuudha. Afaan meedikaalaan maal kan jedhamu? Chief complaint kan jedhamudha jechuudha. Fakkeenya pre-symptomatic sign keessaa tokko maalidha? Fatigue. Fatigue jechuun miira dadhabbiin ni jiraata jechuudha. Kun mallattoo ulfaadha. Garuu mallattoo maaliis ta'uu danda'a? Busaa, taayifoidii kan biraas ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaafidha itti the least indicative jenne. Least jechuun maal jechuudha? LEA dhaan taanaan kan inni jalqabu maal ibsa? Isa xiqqaa jechuudha. Inni taan amenorrhea. Amenorrhea jechuun absence of menstruation jechuudha. Marsaan laguu koo maal ta'eera? Hafeera. Kanaafuu marsaan laguu hafeera taanaan mallattoo maalidha? Pregnancy. Excellent. Garuu immoo maalidha? Pregnancy qofaa miti. Marsaan laguu kan inni hafu maal fa'aa ta'uu danda'a? Tokko qorichoota garaagaraa fayyadamaa jirti taanaan maal ta'uu danda'a? Hafuu danda'a. Akkasumas immoo yeroo tokko abnormal menstruation yookiin immoo abnormal uterine bleeding gynecology keessatti paartii ilaallu tokko jira. Isaan wal qabatees maal ta'uu danda'a? Marsaan laguu ishee turuu danda'a, dhiphinni tursuu danda'a fi kan kana fakkaataniin turuu danda'a jechuudha. Kanaafuu marsaan laguu hafeera jechuun dirqama ulfaatte jechuu miti. Garuu immoo kan nuti sirriitti beekuu qabnu marsaan laguun hafuun major sign of what'idha? Pregnancy dha jechuudha asirratti. Inni kan biraan morning sickness jechuudha. Morning sickness jechuun maal jechuudha? Ganama ol jechuudha. Ganama na tuttuqaa otoo nyaatiin na ba'uu barbaada, na tuttubsiisaa malee akkasiis maalidha? Amala ulfaadha. Pre-symptomatic sign keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni kan biraan frequency of micturition. Amma maal na godha? Na finceessisa. Amma nama finceessuun mallattoo ulfaadha. Mallattoo ulfaadha. Maaliifi akkuma mucaan guddachaa deemu pressure bladder irra taa'uun kan ka'e frequency micturition jiraachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan breast change akkuma jalqaba irratti dubban normal physiological change during pregnancy reproductive keessa breastiin maal ta'a inni irra hin jijjiirama. Kanaafuu harmi isaanii jijjiiramuu xiqqoo akka dhukkubuu dhidhii ta'uu yoo barbaade illee mallattoo pre-symptomatic sign jechuudha. Inni kan biraan immoo maalidha? Weight gain. Kiiloon maal ta'a deemu? Daddabalaa deemu. Inni kan biraan skin change. Gogaan maal ta'u? Jijjiiramu. Fakkeenyaaf linear nigra industry gravidaram warreen jenne kun akkasumas plasma isa jennee fuuldarratti argamu dhufu jechuudha. Inni kan biraan maal? Constipation. Gogiinsi garaa darbees mul'achuu danda'a. Inni kan biraan quickening jechuudha. Quickening jechuun maal jechuudha? The first fetal movement jechuudha. Sochii mucaa isa jalqabaa argeera jetti taanaanis mallattoo pre-symptomatic sign jechuudha. Kanaafuu pre-symptomatic sign maalidha? Tokko dubartittiin kan ofirratti argitu, lama dafanii mallattoolee argamanidha. Inni kan biraan immoo maalla? It is least indicative jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Sarratti hundoofni ulfaadha jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaafuu pre-symptomatic qabannee gara maaliitti dabarra? Probable sign itti dabarra jechuudha. Probable sign jechuun immoo maal jechuudha? More reliable than pre-symptomatic sign. Pre-symptomatic sign irra maalidha? Fooyya'aa jechuudha probable. Garuu immoo maalidha? Positivities gadidha jechuudha. Amma garuu fooyya'aadha jechuudha. Sila maalidha? History fudhannee irra sasheen dubbattuun amma immoo akka physical examination jechuutti jechuudha probable sign jechuun immoo. So kun immoo maalidha? Documented by examiner jechuudha. Ogeessota fayyaadhaan maal kan ta'udha? Kan qoratamudha jechuudha. Kanaafuu mallattooleen argisiifamu kun immoo maalidha? Tokkoffaa change in consistency of uterus and cervix jechuudha. Jijjiiramoonni gadameessaa fi uterus ishee fi cervix ishee irratti maal ta'a jechuudha? Ni argama jechuudha. Fakkeenyaaf uterus maal ta'a inni irra sila saayizii
hin guddataa, hin bal'ataa akkas jenneera. Inni kan biraan sarviksiin maal ta'e soft ta'e kalariin isaas ni jijjiirama jenneera. Kun mul'achuu danda'u jechuudha. Inni kan biraan abdominal enlargementiin dhufuu danda'a jechuudha. Braxton Hicks contraction yookiin immoo painless contraction dhufuu danda'a jechuudha. Painless regular uterine contraction dhufuu danda'a jechuudha. Braxton Hicks contraction kan jedhamu jira. Inni kan biraan ballottement rebound jechuudha. Kan biraan uterine softly jechuudha. Sagalee uterine illee auscultate godhamee fetal heartbeat dhaga'amuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan positive pregnancy test yookiin immoo fincaan ishee yookiin dhiiga keessa marmarree kaane HCG yookiin immoo human chorionic gonadotropin hormooniin maal ta'uu danda'a? Positive ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan Hegar saayinii fi Godels saayinii jiraachuu danda'u jechuudha. Hegar saayin jechuun yeroo sooftii ta'u jechuudha. Uterasiin akkasumas Godels saayin jechuun immoo sarviksiin yeroo sooftii ta'u jechuudha. Inni guddaaf inni dhumaan shuurii 100 keessaa 100 nu godhu maalidha? Positive saayiniidha jechuudha. Presympathic saayinii, probable sign, positive sign. Positive saayinii isa dhumaadha jechuudha. Positive saayinii keessaa inni jalqabaa maala? Feeling fetal parts on palpation jechuudha. Palpate gaafa goonu yookiin immoo liippomaaniivarii fayyadamnee gara haadha ishee ANC irratti isaa ta'u iddoo biraatti qaqqabnu qaama mucaa maal gochuu? Feel gochuu. Palpate gochuun maalidha? Positive saayinii jechuudha. Inni lammaffaa seeing fetal movement on inspection jechuudha. Duddaan cibsinee yeroo mucaan sochootti ijaan yookiin immoo garaan ishee gaafa socho'u mul'ata taanaan yookiin ultrasoundiidhaan hin argama mucaan taanaan maalidha? Positive saayinii jechuudha. Inni kan biraan hearing fetal heartbeat on auscultation jechuudha. Fetoscopy fayyadamnee isaa ta'u ultrasoundiidhaan dhahannaan onnee mucaan dhaga'ama taanaan maalidha? Yes, positive saayiniidha jechuudha. Inni kan biraan seeing fetal part by X-ray or ultrasound jechuudha. Akkuma jalqabarratti dubbadde X-ray yookiin ultrasoundiidhaan immoo mucaan ni argama taanaan kun maalidha? Positive saayinii jechuudha. Kanaafuu diagnosis of pregnancy wantoota gurguddaa 3 dirqama hordofuu qabna jechuudha. Maal presympathic sign, probable sign fi positive sign warreen jedhamanna jechuudha. Inni kan biraan maalla generalize goonee gaafa laallu haaluma salphaa ta'een immoo tokkoffaa irratti gaafa nama tokko diagnosis gochuu barbaannu yookiin immoo dubartii ulfaa tokko diagnosis gaafa gochuuf kaanu tokkoffaa irratti kan nuti fayyadamnu wantoota garaagaraa 3 jechuudha. Kan nuti dagachuu qabna. Innis history and physical examination, laboratory and ultrasound jechuudha. Warreen kun sadan baay'ee barbaachisoo jechuudha. History and physical examination warra kam jechuudha? Presympathic sign, probable sign, positive sign keessatti qoodamu jechuudha. Keessumaa presympathic fi probable sign history and physical examination keessatti jechuudha. Inni taan immoo laboratory evaluation dha. Inni sadaffaan immoo ultrasonography yookiin immoo ultrasound ilaalu wantoota kana sadan seeraan hojjannaan maal goone irraa nama tokko marmaruu ni dandeenya jechuudha. Tokko tokkoon haa ilaalu. History fudhachuu jechuun maal jechuudha? Sometimes dubartoonni ulfaa gara keenya gaafa dhufanii maal jedhanidha kan isaan dhufanii marsaa laguu kootu hafee. Kanaafuu marsaan laguu dubartii tokko hafeera taanaan takka amantees goona history further gaaffii nuun gaafachuu qabnu ni jiraata jechuudha. So clerk gaafa goonu patientii kana gaaffii nuun gaafan about menstrual cycle ta'uu danda'a jechuudha. Isaan keessaa inni jalqaba maalla date of onset of last menstruation gaafachuu qabdu. Marsaan laguu keenya darbee yoom ture kan inni jalqabe. Gaafa kana itti taanaan hararra laaltanii tureera moo hin turre kan jedhu adda baasu. Inni kan biraan duration isaa hagam ture. Sirra dhufee kee guyyaa meeqa ture? Guyyaa 3, guyyaa 4, torbee tokko kan jedhu. Inni kan biraa flow isaa hagam dhiigaa jira. Guyyaatti moodesii meeqa jijjiirachaa jirta? Gaaffii jedhus gaafachuu qabdu. Inni kan biraa frequency isaas gaafachuu qabdu jechuudha. Frequency jechuun maal jechuudha? Deddeebii isaa hagam hagamiin dhufa. Fakkeenyaaf normal menstruation tokko guyyaa 21 haga 35 gidduuttidha kan inni kunoo hagamitti dhufa kan jedhu gaafachuu ni qabdu jechuudha. Inni kan biraan sirriitti kan confuse nu gochuu danda'u waa'ee marsaa laguun kan kee maalidha? Tokkoffaan atypical last menstrual period yoo ta'e guyyaa marsaa laguu ishee darbee sirriitti hin beektu yoo ta'e xinnoo confuse nu gochisiisuu danda'a jechuudha. Inni lammataa contraceptive use yoo taate keessumaa waan akka post pill marsaa laguu amala maal gochuu qaba? Achi butuu sirriitti qaba gatii ta'e. Kanaafuu kun nu rakkisuu danda'u jechuudha. Inni kan biraa history of irregular menstruation qabdi taanaan amala marsaa laguu ishee takka har'a dhufaa takka ji'a 2 tura takka ji'a 7 2 takka yeroo isaatti hin jejjeeqa taanaan inni taaru physical examination jechuudha. Physical examination jechuun immoo maal jechuudha? Enlarged uterus dha. Gadameessi ishee guddateeraan guddanne kan jedhu breast change ishee ilaaluudha. Soft and enlargement of cervix speculumidhaan observe gochuudha jechuudha. Inni kan biraa cervix kalaroota jijjiran cervix sign kan jedhu ilaaluudha jechuudha. Inni sadaffaa fi inni hangafaa immoo maalidha? Laboratoriidha jechuudha. Laboratoriin immoo maalidha? HCG test
adda nuuf baasuufidha jechuudha. HCG jechuun immoo maal jechuudha? Human chorionic gonadotropin jechuudha. Kun immoo maal rule out nu godha? Whether she is pregnant or not kan jedhu adda nu baasa jechuudha. Kanaafuu laaboraatooriin maalidha? Sirriitti barbaachisaadha jechuudha. Tole HCG testiin kun kiitii isaadha. Akkamitti akka inni baramudha? Tokko taanaan negatiivii, sararri lama dhufnaan immoo positive kan jedhudha jechuudha. False positive, false negative kan jedhamu jira. Deeply soft copy irraa argachuu dubbisuu ni dandeessu. Inni sadaffaan ultrasound jechuudha. Ultrasound history fudhannee physical examination hojjannee laaboraatoorii ilaallee inni ultrasound jechuudha. Ultrasound maaliifidha kan inni barbaachisu? Tokkoffaa to rule out of whether she is pregnant or not. Mitire ulfoofteetti immoo ulfoofne kan jedhu adda nu baasa. Akkasumas immoo mucichi fayyaa moo fayyaa miti. Mucichi gadameessa keessa jira moo gadameessaan ala jira kan jedhullee adda nuuf baasu danda'a jechuudha. Ectopic pregnancy ta'uu danda'a, gestational trophoblastic disease ta'uu danda'a. Kana hunda adda nuuf baasuu gatii danda'u. Early ultrasound qabaachuu jechuudha. Transvaginal ultrasound fi transabdominal ultrasound jedhamanii bakka lamatti jiru. Available kan ta'e yoo fayyadamne gaariidha jechuudha. Isa kamtuuf wayyaa kan jedhu immoo soft copy keessan irra bal'inaan isinii kaa'eera. So klaasiin keenya guyyaa irraa kana fakkaata. Torbee dhufu kilaasii biraadhaan hanga wal agarruutti nagaan tura. Subscribe gochuu, share gochuu hin dagatina. Yaada qabdan koomentii irra kaa'aa nan dubbisa. Thank you so much.